tu bar makiis laakiin anjette maakiin idilenyaadha. Si argachuu fee oromo lan ta Itoophiyaa keessatti nu dhibdee jirta amma gama Hindii deemuu hin dandeessaniif kana booda akka maqaa biyya yaamne godhishi. Hai. Yoo yaamtes gisuma lama yaamtu gisee dhibba takka hoo. Gisee isin ni yaamti raanasi. Xiqqana jaa. Garuu edda isheen dhuftee baay'ee garaa jabaatti. Baay'ee waliin gaanfattu. Ani achi ishee faana siifan qabsaa. Ati asi. Guys double. Arras qadamamu. Guys double dalaki push goda. Makina wallo dufu kambicha daka narangwadeda. Makina wallo dufu kambicha daka narangwadeda. Abba fete jalatu amana lolu anagadeda. Abba fete jalatu animana lolu anagadeda. Makina wallo dufu kambicha daka narangwadeda. Makina wallo dufu kambicha daka narangwadeda. Abba fete jalatu amana lolu anagadeda. Abba fete jalatu mana lolu anagadeda. Sifan sirba jiramu miti shimaki. Ashi? Teetiif sirba jirta anagadeda jechuudha. Eenyuuf? Maaliif sirba jirta? Maali maki akkas wal xamanne anaafsa. Chigiriin jira? Chigiriin jira. Jetteeti Hindii na arrabsiisuu eeggatti. Silaa ni koofaltaa barsiisanii gisee isiin na arrabsiisu jechuudha. Wanna si ajaa'ibu akka nama ilkee qabutti. Akka maal qabutti? Akka nama ilkee qabutti koofaltaa sana. Na gisee na arrabsiisu jechuudha. An beekaan si dhiisee malee jechuudha. Isi garuu si walii wanni hin jiru. Maki hidhiin kee yeroo baay'ee. Girri. Ambari sani miti gisee maqaa keenyaa. Girri isin girri isi haa garaggaruuti. Inshallah haa garaggaramtu. Girri naan jetti. Siititti meeqa? Siititti mee isin girriidha. Isini etelana laal gisee hunda waa'ee saba kiyyaratti ni jira. Siititti mee isaa beete isin amma sila eessa beete siitutu girriidha etteen afaan hindiidhaan jechuudha. Oromoon silaa miskiinni taa'anii silaalan waan ati jettu hin beekan waan ati naamattus girriidha jettee itti himtus Oromoon gaafaan hindii way dhageessi. Way Oromoo atiitu itti hime silaa nama biraatii miti. Saniifii sidha madee baraanii sirraa dantaa qabu siitu itti hime. Siitu isin girriidha etteen. Ookee anaa si moo ka'ee dhaabbadhu mataan. Yesus. Mataan dhaabbadhu. Aramaki wanti kun baay'ee kun booda sumaaf ba'aa ta'uu kooti. Mahanii nama godhaadhaan mataa dhaabbachuun. Okay. Booda ofii miidhamta giiftii ko. Maal nama godha? Mahanii. Maali mahanii? Afaan maaliiti? Afaan hindiiti? Miti amaarifa mahan attaaki mahan. Hin beekne afaan Oromootti hiiki. Nama mucaa godhachuu hin dandeenye maal jedhama? Hai shinaashi. Hai itti mataan dhaabbadhu. Ofii miidhamtaa booda. Akkas nama godha. Kee. Eenyu maqaan micoodha? Shivaanii. Shifaanii kai shifaanii dhaabbadhu mataan. Kai mataan dhaabbadhu mee? Maseena nama godha maakiko. Mataadhaan dhaabbachuun booda siif idaansaa siif. No anaaf maali? Kai. Kai mataan dhaabbadhu. Lammaaf. Warri dhiisi jettanii laali mana kana keessatti waan biraa taatan jechuudha. Lammaffaan itti rakkoo qabu. Shivaanii otoo taate amma ka'iitii dannasii itti qixaate.
Ati gin mataadhaan Maaltu na galcha? Ani girrigiridha miti. Ani girrigiridha akkas. Afaan Hindiitiidhaan girrigiri naan jechaa turte. Saniifu ka'ii lafarra gangaladhu amma. Ani girrigiridha. otoo shifaanii taatee ka'iitii naa dannasi sirba jaalalaa naa sirbi. Maaltu na galcha? Ani shifaanis fakkaadha gisee na galtu. Waan hundumaa maaliif qabsoo goota? Bubuqqisiirra marsii maaliif goota? Ati koi maali qabsoo rakkoo qabda qabsoo jechaan oni ka'e amma. Ay mataadhaan dhaabbadhu gangaladhu manaamani. Maaliif yoodaa jannatiin gootu qixaatii? Wada jannatiin hin jiru amma ka'e. Yoodaa jannat paarkiin hoo jiraa? Sadaffaan ittiin. Ka'e. Sadaffaan ittiin. Sadaffaa eenyu maqaan miiciyyoo sanii I love you so much siin jaaladha. Si jaaladha jeen afaan Ingiliffaatiin achi dhaabbadhuti ilaala. Hularratti rarra'itii si malee jiraachuu hin danda'u jee. Akkas Oromoon hundi abeetu. Ummata koo sobu. Ka'e lafaa. Ummata koo sobu. Maasobdaa fi afaan ka'e. Filaaworii takka naa kenna. Ka'iree maasaa guddaa. Afaan Hindiitiini? Afaan Hindiitiin nuuf hiikaa jechuudha. Filaaworii takka naa kenna guddi nutti dhifaa. Shabala obus. Bus. Buloo godhu. No maal. Guys filaaworii takka naa kenna. Ka'e. Guys filaaworii takka naa kenna. Jaataaf. Ka'e. Ish jaataaf guys filaaworii takka. Qoy speech challenge naa dhumu makiinan cinqina na saqaayein. Ni harkanii miti xiyyaa wayin dubbatu jira laalu jiranii miti harkanii maali Oromoon janqabdu jaani. Ka'e. Ati eegis takka akka shifaanitti yaadina. Ka'e. Ka'e lafarra. Guys, it's double guys. Dhume. Shivani. Waraabadda. Waraabaddaati taan godhaa fi miidhagina. Inje. Maaliif waraabaddaati? Guys double no amma double guys. Wallahi ka'e adabami. Ka'e adabami. Guys double amma double. Hai laala fi dhaggeeffatanii agartanii miti hin adabamne okay. Guys double guys. Guys double Ni waraabaddu. Awwaata akkuma osii taa'atis. Ka'e. Muna ko speech challenge me gifti. Qixaatiin jijjiirin barbaadu inje. Waraabaa itta. Shifaan provider. Foto kasiif duba godhadhu. Ishee bira deemeen waa'ee kee maal akka jedhu argineeti. Ati garuu rakkoon qabu. Bare afaan Hindii xiqqishoollee taatu beeytee mee amma deemati ati si arkeen jira. Fonaadha keessatti nama beeku afaan Ingiliziitiin yoo haasa'an waa'ee kee. No. Ati anaan girrigirri jechisiista. Ana jedhe isheetu jedhe miti. Yettee kofalta gisee siin girrigir jettu. Stop hin jettuuni. Silaa maal beekta? Ka'e dhaabbadhu. Ka'e. Ka'e. Nan kofalchiisi wallaahi wabillahi nan kofalchiisin ka'e. Ka'e I love you Jane bikaree fuudhee deebitee sani dhaqxee sani achuma dhaqiitii deem bikko sani deebi. Taphni kun haadhumu yoo dhume yoon simoo hin anan xaxxa. Garuu waan akkanaan ta'u raachuu maaliif anis ni adabamaa atis ni adabamta mo'achuu kee maaliif beekte ka'ime anis ni adabamaa atis adabamii hin jiru waan xaxxa'uun. Ati maali nu xaabbasuu barbaadde moo sheefaa? Ka'e adabame amma. Adabbii yoo lama ta'e lama adabamta laa siime odoon hin xaxxachuun hin xaxxamu. Kunaan xaxxa. Wayaa rabbi waan xiqqishuma takkaan namooti. Ayyee hin jiru siifin adabame. Makii kanaan wal adabna maali makii akkamaaf akkas taata makii qashtii lakkii. Ayyee kana booda garuu
anxaaxxoon jechi jaamu sun na bira hin hojjetu shi. Makii eddan guyyaa gaafa si baree kaasee waa'ee kee maaltu na dinqa beektaa? Hidhii kee. Hidhii kee. Awo deemati. Awo. Foon haadha koo. Kaya ajabamii na ajabama. Hidhii kee argitee beektaa? Foon haadha kola akkas ilaa makii ko ilaa makii. Isa deemtee. Mama. Kana boda. Maaliif? Natti maaf sinta machaan? natti hin tolle. Maaf sitti hin tolle? Sitti maan jira miti moo? Natti maaliif himta natti nimi? Argitee beektaa? Ani hin arka. Kunoo hin arka maaliif hin arkine maal jechuu barbaaddeeti? Akkas dhufee akkas gadi bu'ee akkas deema. Maalidha kun? Dhiisiyaa ta'u safuudhaan sin jedhe. Waan hundumtu safuudha miti. Wala dannaquun iyyuu hin danda'amu. Dawwaliitiin haa dannaqi. Akka nama tokkotti makii akkana hayyee galatoomii sin jedha. Safuudha garuu galatoomii sin jedha. Asirratti paablika irratti safu. Isa immoo silkiidhaan immoo maali wala dannaqaa baane miti moo? Wayyoo! Amma sina dabaa. Bakka keessaan haa ta'u itti. Waan akkasii. Haa ta'u jechuu barbaadee osoo hin ta'in akkasitti jechuu barbaadeeti. Waan akkasii. Ajaa'iba qabda. Makiina walloo dhufu kan bichaadha kan arangoo adeedha. Makiinaan walloo dhufu kan bichaadha kan arangoo adeedha. Abbaa feete jaaladhu amma naan oolu annagaadeedha. Guys, filaaworii 26 maalidha irra tiktookii maal ta'e maa maraata bayyesuus? Maal ta'e maraatiyoo? Filaaworii 26 spirit challengeif kennaa? Guys, push naa godhaa maaloo waan an qaxxa'uu nan beekan. Push naa godhaa hundumti keessan filaaworii takka takka hundumti keessan. Filaaworii takka takka. Yaa tokkummaa keenya maaluma ittaati immoo? Ayii kute. Ani hin jaaladhu wallahi laazim namni gisee akkanaan jedhu. Maa akkas bareedda qabaate. Sitti nunne garuu ani sitti nunne jiraachuu. Maalitti? Safuudhaa kunis. Sin ada babeete? Abon danda'u gaanna cannaqee haasa'e maa ustaani hin danda'u allaal hin danda'u haasa'e annama usii akka fixatti jiru kanan jaaladhu haasa'e. Ilmoo meeqa akka qabaannu barbaaddaatti maati? Rakka amma sina daba. Wayini bireeddi makiinaan heeluyyee galatoomi giftii haarawaa dhufee amma narkii galatoomi bireeddi koo ka'e. Tokkoffaa
Akkam si godha? Sirbansi sirba arrasti. Tokko. No, galatu. Galatu. Bona dhaqu sirba. In barbaadu. Sirba hindi si sirba. Maaliif sirba hindi na sirbita? Yoo barbaadde guyyaa biraa maaliif sirba hindi na sirbi jettee naqaxaata miti moo? Har'a siyaasa ta'e amma siyaasa ta'e dur sirba hindi na sirbee taqixaati. Amma siyaasa ta'e miti sirbi hindi. Maaliif jedhamee gaafamu jamma? Amma siyaasa ta'e miti sirbi hindi. Kee achi gubbara. Kee lafar tokko lafarra gangaladhu. Eenyu maqaa akkamitti beekte? Nan beekee kaa. Akkamitti fakkeenyaaf? Ani nama argee waa'ee nama sanaa beeka. Akkas faanaa seenaa ta'een guyyaa jalqabaa yoo argee nama sanaa beeka. Amma Shivaaniinis miskiin. Garuu bilxiidha ishee. Bareeda. Garuu isheen bilxii. Okay, an gawwaadha. Qabaddaa. Oromoo qabaddaa ammas. Reefus girigirri jennaa rabsee hin bilxii. Okay, an gawwaadha. Ayyee gaa numaan joosila. Makii maa dubbii baxabbaxa yoo mana akkasiin jedhan isin. Maa xalaata na godhatte. Garuu isin. Indee garuu isin bilxii dhageessa bika duwwaa jira achi bira. Biki duwwaa maakiin gawwaadha jechuudha. Maali daddabii si fakkaadha. Gisee na ilaaltu. Ndi ምንድነው እንደ ነገረኛ እንትን ማ dubbii baxabbaxa ቆይ. Bika duwwaan siif guutee baran. Kun siyaasa gooti waan hundumaa. Guys push godha. Abu amma siyaasaa miti biki duwwaan mana barnootaati. Wayni siyaasaa jaa. Okay ni adabamta ammas. Miskina wallahi. Kai. Guys double tap gootanii miti. Arraani bineensa keessaa hin si adaba. Harreen aftaatamoo bashoo akka bashoo iyyitamoo akka harreetti iyyita. Yoo akka harreetti iyyite uummata nafxanyaa natti fakkaatu narraa afusu. Saree wayyaa. Uffata aadaa. Bashoo wayya. Makii. Wayya mulukku wayya. Okay, akka bashoo wayya. Bashoo wayya wallahi bashoo waan hin jaalladhu. Oh! Adurree. Bakka ani inni raanfadha waan ta'eef narra ilaala. Kee akka Anchi maal ettee bayyesus. Araan waan akkanaan live irratti waan akkanaan hin barbaadu bakka waan akkanaa live irratti waan akkanaan hin jedhina natti na sayina waan akkanaan. Maaliif loqodri bika guddaa addaa. Safuutu kun safuun ta'u. Waan akkanaa live irratti ana natti na sayina makiin jaaladhu bakka ani. Akkamitti anani waan maqaasaa yuwaamu. Maqaasaa yuwaamu antara maal taate har'a Makii. Wallahi laazim akkasii. Ani safuu dubbachuu barbaadeeti miti garuu loqoda isin biratti isin biratti ani waan akkanaa adabbii akkanaa hin barbaadu adabbii akkanaa. Harargee biratti wallahi safuu miti guyyaa takabbaruu hin danda'u ittiin guddadhee bashoo jechaatiin guddadhee indee. Ara hin lakkii Makii lakkii. Akkasin jedhin maal taate har'a Makii. Hidhii keemmoo akkasin nyaatuma jalaadhuma. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Wuuy kaadabam. Maalidha? Bashoodhaa durreedha. Kai. Maal? Akkasittiin baradhee akkasittiin itti guddadhe saniif guyyaa takka baruu hin danda'u. Bashoo? Kai. Bashoo? Kai. Maalidha adabbiin kee? Takkoffaa maanii siin jee. Maalidha? Takkoffaa maanii siin jee irraanfadhe. Bashoo maal godhee? Dhugaa akka malee na gootanii. Niin irraanfadhaa bashoo. Akka bashoo. Akka irraanfadhe. Bashoo maal godheetti kun? Irraanfadhe. Wallaahi wabillahi nuurati sabuu miti saniifuu an ammas niin irraanfadha. Irraanfadhe ayyee. Adurree kee akka durreeyyi.
Ay bashoo itti dura bashoo maal godhe? Kai. Nu biratti akkas jedhama. Isinii galaan jiru. Abbaa fi tangaafata. Harargee hunda bikka harargeetti akkas jedhamee jira. Filaawarii tokko naa kennaa guys. Guyyaan keessatti immoo godhuu hin danda'u. Filaawarii tokko naa kennaa hundumti keessan. Kai. Manni kolfaa eenyu filaawarii nuu kennaa. Filaawarii takka guys. Hundumti keessa filaawarii takka. Aboo bakka jure. Akkam akka adurree akkamitti ta'a? Akka adurreen siif ta'a. Taa'uudha moo lafa? Waaqtole. Welcome mangisti. Jirsaati garuu lubbuun bas gaabir. Akka adurree maal godha? Akka adurree mi'aaweedha qashti. Akka adurree fiqiriin qabee ta'uu? Akka adurree fiqiriin qabee ta'uu? Hin qabu bar fiqiriin. Maali adurreen nama miti maanno adurree miti waaqayyootu uume miti maaliif fiqiriin hin qabu? Ha? Fiqiriin eessatti agartee ati jala dalayda? Akkam jala dalagda jechuun maali? Yaa'u ati wallahi akkamitti haasawaa si waliinan. Si jechuun fiqirii wayii maakii hin beeku bakka. Kun isa fuudha isin biratti amma. Wallahi ni qaanfachuun jira waan ta'eef please bakka na dhiisaa. Kai adamamu. Garuu adurree jaalalli ni qabdi ishii amma akka adurree. Guys ammas moomuuf amma akka moomne guys. Ara guys amma akka moomne. Okay jala dalayda jechuun maaliif jechuun nama tokko akkamii jala deemtee waan san baruu ni jiraan akkas jechuu barbaadeeti. Waa hedduu barsiisaa jirtee akkana ta'e kaayyee. Baay'ee makii 6 paakii beektaa? Kaya dabamii. Garuu beektaa 6 paakii? Kaya dabamii. Adabbii lama sirraa qaba amma. Maalidha adabbiin kee makii? Kayi mataan dhaabbadhu. Amma. Uffata aadaa Oromoo uffadheen mataadhaan dhaabbadhu. Uffata aadaa Oromoo uffadheetiin guutuu hin uffanne ammas uffata aadaa. Makii na walloo dhufu kan bichaadha kan arangwaadha. Walii gara galtee uffatte akkanatti nuuf ka'e. Isi makii ashi. Guutuu isaa sila. Yeroo tokko deemee qaxxaama screenshot naa godhe akkas amma. Godhi screenshot makii. Godhanii jiran siif. Ati godhi kan makii. Akkasitti kofiyyaa faana maalo kofiyyaa faana naa godhi maalo makii. Kofiyyaa faana naa erga kofiyyaa naa erga. Kofiyyaa naa erga namni tokko kofiyyaa isaa amma please. Hin jirtu. Gootota. Kofiyyaa faana dhufe. Adabbii adabame eesiin jee adabame. Kofiyyaa faana gixximii si dhufe. Istaawwan irratti godhanii nyaata booda. Makii garuu yeroon si adabu kun akkasii sun akkasii minaaminaan jetta taanaan fuunaadha ko. Sitti meera. Ayyee. Mataadhaan nan Ati akkanatti. Atis ni adabamte. Dhageeffadhu amma. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasul. Dhageeffadhu laala akkamiin beektaa? Ani amma gizeen adabamu gusta akka lafaa keen adabamu. Ati akkamitti sa'a.
maali kana cala siif saqqalamu duu kana cala. Ayyi siifaa mee si usuma afaa ta'u. Thank you. Miyako, thank you, my dear. Guys, dabli kana fayyadamna kana moo qabna foonaadha. Dabli kana fayyadama guys. Push. Makiina walloo dhufu kan bichaadha kana rangwaadheedha. Makiinaan walloo dhufu kan bichaadha kana rangwaadheedha. Abbaa feete jaaladhu ammanan bulu annagaadheedha. Abbaa feete jaaladhu ammanan jiru annagaadheedha. Makiina walloo dhufu kan bichaadha kana rangwaadheedha. Makiina walloo dhufu kan bichaadha kana rangwaadheedha. Abbaa feete jaaladhu ammanan oolu annagaadheedha. Abbaa feete jaaladhu ammanan oolu annagaadheedha. Ijoollee mandedenne yanana taafee admaasuni. Aboole nanenenu waraqaa taafee admaasuni. Maasoobdee kokkofaltaa bashitaa garaa natti kaasuufi. Maasoobdee kokkofaltaa bashitaa garaa natti kaasuufi. Yaa ijoollee amboo buutuu waraqaa taafee ka admaasuni. Yaa ijoollee amboo buutuu waraqaa taafee ka admaasuni. Maasoobdee kokkofaltaa bashitaa garaa natti kaasuufi. Maasoobdee kokkofaltaa bashitaa garaa natti kaasuufi. Yaa ijoollee amboo dhuftuu waraqaa taafee ka admaasuni. Yaa ijoollee amboo dhuftuu waraqaa taafee ka admaasuni. Maasoobdee kokkofaltaa bashitaa garaa natti kaasuufi. Maasoobdee kokkofaltaa bashitaa garaa natti kaasuufi. Maasoobdee kokkofaltaa bashitaa garaa natti kaasuufi. Moominaako. Maakii koo qixaxaami ka'e qashtii ko. Ayyi. Akka adabuun ni barsiisa. Guys, hundumti keessan daltaaf naa godha. Foonaa dhaqu. Push kana moonii taadhamu.